Yaa'in dhaabbilee amantaalee Itoophiyaa ayyaanonni amantaa waltajjii calaqqee sirna amantaati jedhe. Waliigalteen ulaa galaanaa mallatteeffame seenaa Itoophiyaa keessatti boqonnaa haaraa kan saaqe jedhameeti jira. Ameerikaadhaatti doorsisni haleellaa boombiidhaan masaraa mootummaa Ameerikaa irratti hammaannaan hojjettoonni masara keessaa baafaman jedhame. Akkam jirtan hordoftoota keenya Waliif TV irraa oduu sa'aatii kanaa isinitti himaa jirra. Oduu sa'aatii kanaa kan isin himaa jiru Anuu Diimuu Sa'aatii. Jalqaba irratti hordofaa akka turtan ijoo oduuti ture kallattumaan gara bal'ina oduu guyyaa har'aatiif qopheeffannetti isin dabarsa. Yaa'in dhaabbilee amantaalee Itoophiyaadha ayyaanonni amantiidha waltajjii calaqqee amantiin irratti calaqqeessiifamuu jeetti jira. Ayyaanni waggaa amantaa waltajjiiwwan calaqqee sirni amantaa malee ergaawwan qabiyyee siyaasaa kan irratti hin dabarfamne jechuudhaan yaa'in dhaabbilee amantaa Itoophiyaa ibseeti jira. Yaa'ichi ibsa baaseen amantaaleen bu'uura sirna amantaa fi duudhaalee hawaasaa waan ta'aniif jiddugala ijaarsa naamusaa ta'uun kan beekamanidhas jeeti jira. Ajajaa fi barsiisa amantaatiin hariiroon hawaasummaa cimsuun nagaa, walkabaja, walooma, dhiifama, araara, haqaa fi duudhaaleen gaggaariin biroos kan barsiifamu ta'uu isaa ammoo yaa'in dhaabbilee amantaalee Itoophiyaa ibseeti jira. Kun ammoo tokkummaa biyyoolessaa eegsisuu keessattis ga'ee guddaadha qaba jeeti jira. Waliigalteen ulaa galaanaa mallatteeffame seenaa Itoophiyaa keessatti boqonnaa haaraa kan saaqu jedhameeti jira. Guutuu gabaasa kanaa Girmaa Guddisaa keessatti aanutti isinii dhiyeessa. Waliigaltee ulaa galaanaa mallatteeffame seenaa biyya keenya keessatti boqonnaa haaraa kan saaqedha. Mootummaan jijjiirama paartii badhaadhinaan hoogganamu kan karoorsee gochaan deeggaree kan agarsiisu imala mul'ata guddaa Itoophiyaa fakkeenya badhaadhina Afrikaa taasisuuf hojii hojjetamaa jiru dhugoomsaa kan jirudha. Kanaanis biyyi diigamuuf qarqara geessee baraaree ashaaraa seenaan yaadatamaa jiraatu ka'eera. Dinagdee liqaan burkuta'ee bayyanachiisuun alargii guddisee oomishaalee alaa galan kan biyya keessatti bakka buusuun mootummaan waan karoorsee hojjetee dhugoomsu ta'us raggaasee jira. Imalli biyyi jabduu ijaaruu eegalames falaasama ida'amuutiin tamsa'ee dinagdee damdaneessaatti utubamee yaadama biyya keessaa maddee hojiirra oolchuun injifannoo haaraa galmeessee jira. Imaammanni hariiroo haajaa alaa kennanii fudhachuu ijaarrachaa jirus toora milkaa'ina maqaa gaarii biyya keenya ol kaasaa jiruu fi karoora tarsiimoo fedhii waliin guddachuu Itoophiyaa biyyoota ollaa ishee waliin qabdus kan dhugoomsedha. Waliigalteen ulaa galaana Itoophiyaa Somaaliilaand waliin mallatteessee carraa ulaa galaanaa kan gonfachiisu qofa osoo hin taane imaammata haajaa alaatu biyyoota ollaa wajjin qabnu obbolummaa fi waliin guddachuu irratti kan xiyyeeffate ta'uu kan agarsiisudha. Kanaanis Itoophiyaaf seenaa haaraan dhalootaaf dabarsinuu hojjetamee jira. Milkaa'inni kun hoggansa bilchina qabu looreetiin nagaa addunyaa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kennaniin kan argamee fi injifannoo boqonnaa seenaa haaraa keessatti galma'e isa olaanaadha. Mirgi ulaa galaanaatiin fayyadamu Itoophiyaan hariiroo dippiloomaasiin gonfatte kun qormaatawwan damdaneessa injifachuun seenaa biyya keenya keessatti boqonnaa haaraa kan saaqedha. Diinonni keenya fagoo fi dhiyoo taa'ee jedhanii itti yaadanii karoorsuun biyya keenya ulaa galaanaa irraa fageessanii kan turan yoo ta'es mootummaan jijjiiramaa tarsiimoo dantaa fi birmadummaa biyya keenya kabachiisuu danda'u bocuun mirgootatti fayyadamu ulaa galaanaa biyya keenya irraa mulqamee ture deebisee gonfachiisuu danda'ee jira. Jaarraa 21ffaa dorgommiin dinagdee olaantummaa siyaasaa fi hariiroon hawaasummaa wal xaxaa ta'e kana keessatti ulaa galaanaa malee jiraachuutti fufiinsa biyyaa fi dhaloota egereef danqa guddaadha. Itoophiyaan qormaata damdaneessa ta'e kana hoggansa bilchina qabuun injifachuun milkaa'inni gonfachuu jalqabde kun imala gara badhaadhinaatti geessu kan saffisiisu dhageettii Itoophiyaan sadarkaa addunyaatti qabdus kan ol kaasuudhaas jedhamee jira. Imala badhaadhinaa waggoota 5 darbe keessatti hoggansi jijjiirama utooftaa fi tarsiimoon masakamee dantaa biyya eegsisuu fi birmadummaa biyya guutuu taasisuu keessatti injifannoon argame guddaa deeggarsi uummanni keenya roga hundaan taasisaa jirus dachaadha. Hojii hangammaatti uummanni keenya hoggansa isaa waliin qindoomuun hojjeteefis galata dhiyeessaa birmadummaa biyya keenya guutuu taasisuuf tumsi uummata keenya guddaadhaas jedhamee jira. Mootummaan keenyas biyya jabduu fi badhaatee ijaaruuf bifa tarsiimoowwan hoggansa bilchina qabu kennuun badhaadhina hunda galeessa ta'e dhugoomsuuf hojii hojjechaa jiru. Uummanni keenya utubee ceessuu akka qabu mootummaan naannoo Oromiyaa waamicha dhiyeessee jira. Qormaata damdaneessa keessa jiru injifachaa badhaadhina hunda galeessa dhugoomsuun imala biyya jabduu ijaaruuf eegallee galmaan ni geenya. Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa. Pirezidaantiin Somaaliilaand daawwannaa Itoophiyaatti taasisaa turan xumuruudhaan gara biyya isaaniitti deebi'aniiti jiru. Pirezidaantiin Somaaliilaand Musee Bihi Abdii daawwannaa Itoophiyaatti taasisaa turan xumuruudhaan gara biyya isaaniitti deebi'aniiti jiru. Pirezidaantiin Musee Bihi Abdii guyyaa kaleessaa naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaa galuun isaanii kan yaadatamu yeroo ta'u, haaluma kanaan pirezidaantiin naannoo Somaalee obbo Mustafee Mahammad pirezidaantii Musee Bihi Abdiif geggeessaa taasisaniiti jiru. Pirezidaantichi guyyaa irraa wayita Somaaliilaand magaalaa Hargeysaa gaanittis lammiiwwan biyyattiitiin simannaan waan taasifameefiiti jira.
Baankiin Gadaa damee isaa 73ffaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Hoolotatti banateeti jira jedhame. Guutuu gabaasa kana ammoo Kennaa Darajjeetiitu isinitti hima. Baankiin Gadaa damee isaa 73ffaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Hoolotatti guyyaa har'aa banee eebbisiiseera. Sagantaa kana irrattis abbootiin Gadaa, abbootiin aksiyoonaa, hooggantoota baankichaa, jiraattota magaalaa Hoolotaa fi keessummoonni biroon argamanii jiru. Baankiin Gadaa damee isaa babal'isuu qofa otoo hin taane tajaajila dijitaalawaa fi guutuu kennuuf ciminaan hojjechaa jiraachuu pirezidaantiin baankichaa obbo Waldee Bultoo himaniiru. Tarsiimoo kana keessaa inni tokko uummata keenya bira gahuudhaaf damee babal'isuudha. Karaa damee babal'isuutiin tajaajila kennuudha. Haaluma kanaan magaalaa Oromiyaa keessa jiran baay'ee isaanii bira geenyeerra. Oromiyaa keessatti dabarree naannoo biraa keessatti damee muraasa bannee jirra. Naannoo Sidaamaatti banneerra, naannoo Harariitti bannee jirra. Akkasumas naannoo Dirreedawaatti illee bannee jirra. Kanaan ala Finfinnee keessa bal'inaan hojjetaa jirra. Baankiin damee diinagdee sochoosu keessaa isa tokkodha. Uummannis baankiin kun kan isaa ta'uu hubatee kunuunfatee waan qabutti qusatee akka guddifatus itti gaafatamaan waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Hoolotaa obbo Girmaa Gurmeechaa dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Baankiin damee diinagdee sochoosuu keessaa isaan gafadha. Baankiin hundeeffamuu qofa osoo hin taane akka uummataatti uummanni keenya bal'aadha. Uummata bal'aa qabaachuun diinagdee bal'aa qabaachuu akka ta'etti kan ilaalamu. Wanti sirriitti isin ibsuu barbaadu baankiin kun ofii kootiif gamoo mataa kootii ijaaruu nan danda'a nan barbaada yoo jedhe kallattii kamiinuu lafa baankiin kun itti ijaarratu kennuudhaan kan mijeessu ta'uusaa waadaa isin galuu barbaada. Dabalataanis abbootiin aksiyoonaa bittaa aksiyoona isaanii dabaluun baankii isaanii waliin hojjechuu akka qaban obbo Waldeen himaniiru. Uummata keenya bal'aadhaan kanan jechuu barbaadu baankii keessan akka guddifattan, baankii keessa wajjin akka hojjettan, sheerii barbaadamu bitachuudhaan bu'aa baankichi galmeessaa jiru irraatti akka qooddattan waamicha isaanii dhiyeessuu barbaadachuudha. Abbootiin aksiyoona baankii Gadaa magaalaa Hoolotaa yaada laataniin mul'annii fi kaayyoon baankiin kun qabu kan fedhii namatti horu waan ta'eef aksiyoona qaban guddifachuu fi ijoollee isaaniif bituun baankii kana waliin hojjechuuf qophii ta'uu dubbataniiru. Gadaan baankiin kun har'a hundeeffama isaati irratti kaayyoo isaa mul'ata isaatiif ergama nu ibsanii jiru. Akkaataan nu ibsame kanaan baankiin Gadaa mul'ata guddaa qaba jechaadha. Mul'ata guddaa ijoolleen Oromoon akka guddatan dhaloota boruutiif kan jedhu kaayyoo qabatee kan ka'e Gadaan baankiin kun mul'anni isaa waan guddaadha jechaadha. Nullee yoo qaqqabuu baanne ijoollee keenyaaf mul'ata guddaa jira jechaadha. Akkaataa nu ibsame fedhiin kan keessa koo guute jechaadha. Maaliif borullee daa'ima kootiif aksiyoona kana nan bita kan jedhu yaada kiyya keessa jira waan ta'eef anillee ittiin dabaladha kan jedhu yaada nan qaba waan ta'eef Waaqayyo na gargaaruu danda'a. Anis hojjetaa mootummaati waan ta'eef kanumaan qaburraa qusadheen aksiyoona kana dabalachuu nan barbaada. Daa'ima kootiifis nan bana kan jedhu nan bita aksiyoona kanaan jedhu yaadan qaba. Waaqayyo na gargaaruu danda'a jechuun barbaada. Shakkamtoonni nama ogguruudhaan qarshii miiliyoona tokko gaafatan to'annoo seeraa jala oolfamaniiti jiru jedhame. Shakkamtoonni uffata raayyaa ittisa biyyaa uffachuudhaan mana jireenyaa namaa dhaqanii godina Matakkal aanaa Paawii keessatti namoota ogguran jedhaman erga miliqan booda hordoffii raayyaa ittisa biyyaa adeemsiseen to'annoo seeraa jala oolfamuun isaanii gabaafameeti jira. Oduu biyya alaatii fi oduu xumuraatiin ammoo masaraa mootummaa Ameerikaati irratti doorsisni haleellaa boombii eega hammaate booda hojjettoonni masara keessaa baafaman jedhame. Masara mootummaa bulchiinsa Ameerikaa keessatti doorsisni haleellaa boombii irratti eega hammaate booda masaraa mootummaa qullachuun gabaafameeti jira. Kunis ammoo haleellaan gama poostaatiin itti ergame sodaachisaa ta'ee eega dhufe booda jedhame. Dubbiimtuun mootummaa Kenteekiidha. Doorsisni kun bifa ergaa iimeeliitiin biyya isaanii akka dhaqqabaa ture addeessiteeti jirti. Ergaa doorsisaa qondaalota USA kana baay'inaan masaraa mootummaa Ameerikaa keessa jiran hundarratti eega ergamaa ture booda akka hojjettoonni masaraa mootummaa Ameerikaa keessaa baafamanis gabaafameeti jira. Akkaatuma kanaan ammoo masaraa mootummaa Ameerikaa lakkoofsaan 24 irratti qiyaafatamee kan ture yoo ta'u haleellaan kun hedduun isaanii ammoo kora qaama seera tumuu kan bara kanaa
jalqaba irratti akka cufamanis murtaa'eeti jira jedhame. Hedduun masaraa mootummaa Ameerikaadha koraa qaama seeratumu kan bara kanaa jalqaba irratti akka cufamanis murtaa'eeti jira jedhame. Egaan hordoftoota keenya Waliif TV irraa oduu isin biraan gahaa turre kanumaan raawwadheetiin jira. Qophiileen Waliif TV kan hafan itti fufu yeroo gaarii qabaadha.